lammaffaasaa itti fufnaa kutaa tokkoffaasaa keessatti akka iyyamaaf jalala waaqayyootti guyyaa kaleessaa xoomii isa guddaa jennee jalqabnee jirra. Xoomii isa guddaa maaliif akka jedhame tokkos jennee hiika abbooliin itti kennanii irraa jalaan ilaalleeti jirra. Kan lammataa barumsa keenya kaleessaa keessatti xoomiin bakka gurguddaa sadiitti akka qoodamus ilaallee jirra. Isaanis xoomii labsiidhaan xoomamu yookaan lagatamuu, xoomii dhuunfaadhaan xoomamuu, xoomii gaabbii jennee ilaallee jirra. Egaa dabalatas manni kiristaanaa keenyaa keessatti maxaafa seeraa kitaaba Nigisti jedhamu irratti keewwata 15 gubbaa irratti barraa'ee akkuma jiru manni kiristaanaa keenyaa kiristaanonni kan ta'an hundi umurii waggaa 7 irraa kaasee kan xoomuu qaban xoomii gurguddaa 7tu jira jennee xoomii 7 jiran kanas irruma jalaan 1-2 jennee ilaallee jirra jechaadha. Egaa xoomii gurguddaa 7 jiran kana keessaatii inni nuyi har'a jalqabnee jirru kun inni amma lagachaa jirru kun xoomii isa guddaa yookaan abiyyi xoom jedhama jennee waa'ee xoomii isa guddaa waa'ee xoomii abiyyi jedhamu waa'ee xoomii hudaadee bal'aa diriiraa jechaadha. Waa'ee isaa kanas ilaallee jirra jechaadha. Keessumatti qulqulluun Yaareed waa'ee xoomii isa guddaa kanaadha sanbata guddaa jiran 8 maqaatti kennee maqaan sun Zawarade irraa kaasee haga Hoosaayinaatti kan jirus 1-2 ilaallee jirra jechaadha. Ibsa isaa garuu guyyaama guyyaatti kan itti fufnu ta'a jennee kaawwanneeti jira. Egaa inni kan biraan guyyaa kaleessaa ilaallee turre xoomiin kun gooftaan keenya kan xoome halkan 40 fi guyyaa 40dha. Nuti immoo har'a kan xoomnu guyyaa 55dha. Maal sababii isaa kan jedhus ilaaluudhaaf yaallee turre. Egaan har'a akka yama waaqayyootti kan nuyi ilaalla jennee bulfanne waa'ee guyyaa 40 jechaadha. Icciti guyyaa 40 qabu maalidha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40 xoomuun isaa akkasuma miti. Icciti jirutu jira. Dhoksaa jirutu jira. Guyyaan 40 kun icciti mataa ishee danda'e qabdi. Kitaaba qulqulluu keessattis waa'een isa kanaa barreeffamee waan jiruutii fi isa kana waliin ilaallaa jechaadha. Egaa Waaqayyo abbaan keenya, Waaqayyo uumaan keenya, gooftichi gooftotaa icciti isaa isa fagaatee jiru nu dhiyeessee, isa dhokate immoo nu mul'isee, hiikee isinitti dubbadhee isiniif immoo laphee rakka isinii buluudhaaf Waaqayyo hubannaaf ogummaa isaa naaf naa laate, isiniif immoo dhaggeeffatoota sagalee kanaa kan taatani. Biyya keessas biyya alaas kan jirtan hunduma keessaniif immoo laphee Liidiyaadha akka banee Waaqayyo abbaan keenyaa laphee yaada hunda keenyaa nuuf haa banu. Waaqayyo nu haa barsiisu. Icciti guyyaa 40ffaadhaa tokko jennee gaafa jalqabnu abbaan keenya Addaam bifa Waaqayyootiin fakkeenya Waaqayyootiin harka Waaqayyootiin tolfamee gaafa uumame dargaggeessa waggaa 30 ture. Gaafa guyyaa 40ffaa immoo Waaqayyo ifa laatee fi mucummaa laatee fi jireenya laatee fi gara gennata Eden jedhamtutti geesse. Kanaafuu Addaam mucummaa argatee kan inni gennata Eden seene gaafa guyyaa 40ffaa ture. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu Maxaafa Kufaalee boqonnaa 4 lakkoomsa 8 irraa kaasee jira. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Addaam isa waggaa 30ffaa sanatti uumamee gaafa guyyaa 40ffaa immoo mucummaaf ayyaana argatee gara gennataatti dhaqe yookaan seene. Garuu dogoggora seexanaatiin mucummaa sanaaf ayyaana sana waan dhabeef ayyaana isaa kana isaaf kennuudhaaf guyyaa 30 isaatti waggaa 30 isaatti cuubamee utuu ooleen buliin gara gadaama Qorontos immoo deemee halkan 40 fi guyyaa 40 kan inni xoomeef iccitii kana jiraaf. Kan lammataa iccitii guyyaa 40 gaafa ilaallu Waaqayyo holoraa baay'adhaa dachee lafaa guutaa jedhee jecha isaa kan laate kana gaa'ilas kan hundeesse. Egaa Waaqayyo akkaataa seera gaa'ilaa kana keessatti bushaan jilba abbaa keessaa yookaan dudda abbaa keessaati gara gadameessa haadhaatti
bakkee erga. Hojii waaqummaa isaatiin bishaan yookaan sperm cells jedhamu sun gadameessa haadhaa sana keessatti dhaqee yeroo walitti qabatee taa'u sheep yookaan faayyaa yookaan qaama namummaadhaa kan inni boocatu gaafa guyyaa 40ffaati. Isa ta'u isheen gadameessa haadhaa keessatti edda gaa'ela hundeeffatanii booda bishaan yookaan sperm cell jedhamu sun afaan Ingiliffaan afaan saayinsiidhaan booca namummaa namaa gurra ija maal kana kan inni boocachuu yookaan ummachuu jalqabu guyyaa 40 kaaseeti. Kanaaf tokkos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucaan dhiiraa tokko dhalatee jedha. Museetti gaafa seera kennu mucaan dhiiraa tokko dhalatee gaafa guyyaa 40ffaa isaatii mana qulqullummaatti haa geeffamu. Mana qulqullummaatti geeffamee aarsaan galataa haa dhiyaatu. Mucaan geeffame kunis saba Waaqayyo duukaatti haa da'amuu jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoomsa 1 haga 8 irratti. Yoo durba taate immoo jedha gaafa guyyaa 80ffaa jedhee kaa'ee jira jechaadha. Kanaafuu seera kana kan Museetti kenne, seera kana kan raawwate isa waan ta'eef iccitiin guyyaa 40ffaa kun jireenya dhala namaa keessatti sanyii Addaam keessatti kana qabdi waan ta'eef. Ofiima isaatiif iyyuu gooftaan keenya dhalatee gaafa guyyaa 40ffaa isaatii haati keenya dubaroo Maaramiin gara mana qulqullummaatti geessiteetti akkuma seerri Musee ajaju kana. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoomsa 22 irra akka jiru. Inni arfaffaan waa'een guyyaa 40ffaadhaa yommuu ilaallu Waaqayyo bishaan badiisaa irraaf jalaan dhufuuf jiruuf jalaa bishaan badiisaa irraanis roobee jalaanis burqee dhala namaa sababa cubbuu isaaniitiif akka balleessuuf Waaqayyo Nohitti dubbatee ture. Nohi immoo akka inni kana jalaa ooluuf markaba tolfadhu jedhee ture. Haaluma kanaan Nohi markaba tolfatee markaba sanatti seene. Markaba sana keessa halkan 40f guyyaa 40 ture. Bokkaan badiisaas halkan 40f guyyaa 40 sana roobee uumama warra cubbuudhaan manca'an sana lafarraa balleesse. Kanaafuu guyyaan 40 sun Nohiif sanyiinsaa bishaan badiisaa jala markabatti galanii kan ittiin keelaa oolan waan ta'eef iccitii kanatu jira. Dhoksaan ishee immoo namni gaafa guyyaa 40ffaadhaa gara mana qulqullummaatti geeffamee badiisa dhufu jala abidda Si'ool jala akka ooluudhaaf fakkeenyummaa kaa'amtee jirtus kan qabu waan ta'eef seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoomsa 1 kaasee. Inni kan biraa 5ffaan iccitii guyyaa 40 gaafa laallu Waaqayyo abbaan keenya abbaa saba hundaa geggeessaa Israa'elotaa kan ta'e Musee tulluu Siinaa irratti waame. Museenis tulluu Siinaa irratti Waaqayyo wajjin dudubbachuudhaaf qajeelfama Waaqayyo kennu isa harkaa fudhachuudhaaf jecha halkan 40f guyyaa 40 kadhannaadhaaf laguun ture. Kadhannaadhaaf laguudhaan ture tsillaati Waaqayyo harka isaatiin tolche. Abboommi kurnan quba isaanii irratti barreesse Waaqayyo harkaa fudhate. Guyyaa 40f halkan 40 tsoome. Seera ba'uu boqonnaa 24 lakkoomsa 9 seera keessa deebii boqonnaa 9 lakkoomsa 25. Inni kan biraanni 6ffaan iccitii guyyaa 40ffaa gaafa laallu nagad ijoollee Israa'el 12 biyya garbummaatii ba'anii biyya abdii biyya abbootii isaaniitti akka galaniif guyyaa 40tu isaanii kennamee ture. Guyyaa 40 gidduutti biyya garbummaa biyya Gibxii ba'anii biyya abdii biyya Yerusaalem ishee lafarraatti akka galaniidhaaf Waaqayyo qajeelfama kenneefii ture. Haa ta'uutii garuu sakanaa seera lakkoomsaa boqonnaa 13 tokkorraa agarra. Haa ta'uutii garuu sababa isaan mataa jabaataniif sababa isaan cubbuu hojjetaniif maal ta'eree guyyaa 40tti kan isaan galuudhaaf turanii Waaqayyo isaaniif akeeke waggaa 40 deemanii jedha. Seera lakkoomsaa boqonnaa 14 lakkoomsa 1 haga 36. Egaa oolumaa galatti asirratti maal hubanna reegaa yeroo namni seera Waaqayyoo eegu abdiin Waaqayyo isaaniif kakate akeeki sun hin taaf garuu yeroo namni cubbuudhaan deddeebu Waaqayyotti dagatu garuu dha'ichi sun itti baay'atee guyyaan sun itti dheerattee jechaadha. 8ffaa abbaan keenya raajaan Waaqayyo raajaa cimaan Eliyaas kadhannaa isaatiin
waggaa 3 fi ji'a 6 akka bokkaan caamu kan taasise deebi'ee kadhatee immoo kan roobsise mana jaartii Saraaptaatti ol seenee xinnoo barakachiisee fi bara ongee bara beelaa kan dabarse yookaan akka isheen jiraattu kan taasise guyyaa 40 halkan 40 tsoomee kadhatee gara biyya jiraattotaa lafa marraatti utuu hin jirutti ol fudhatame. Tokkoffaa Matsaafa Moototaa 19:6 lakkoomsa 9 irratti Izraa Suutu'eel halkan 40 guyyaa 40 tsoomee kadhatee kitaaba isa gubate kitaaba isa bade sawarri Baabiloon jalaa saaman sana guyyaa 40 gidduutti halkan 40 fi guyyaa 40 tsoomee kadhatee kitaaba 24 barreessuu danda'eera. Seera Matsaafa Izraa Suutu'eel boqonnaa 9 lakkoomsa 1 Matsaafa Izraa Suutu'eel boqonnaa 13 lakkoomsa 9 haga 38 icciti kanatu jira. Kurnaffaa Raajaan Waaqayyoo Hisqeel cinaacha isaa bitaatiin guyyaa 40 ciisee Israa'elootaaf waan boo'ee kadhateef fayyina akka isaan argatan taasiseera jedha. Matsaafa Raajii Hisqeel boqonnaa 4 lakkoomsa 11 irratti egaa olumaa galatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa kan inni gadi bu'ee dhufe barumsa raajotaa seera Musee diiguudhaan miti jabeessuudhaaf cimsuudhaaf malee. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoomsa 17 haga 20 irratti akkana jedha. Ani seera Musee diiguuf hin dhufne shaaruudhaafis hin dhufne jabeessuuf cimsuufan dhufe malee. Namni tokko seera Musee diigameera shaarameera kan jedhu yoo jiraate inni mootummaa kootti iddoo hin qabu. Qooda seera Museetti gartokkeen qubeedhaaf baddu hirrattu samiidhaaf lafti kun baduutu irra salphata jedhe. Kanaaf iccitiin guyyaa 40 kakuu moofaa keessatti barsiisa raajotaa keessatti iccitii ammaa kana waan qabuuf ofii isaatiillee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuubamee akkuma ba'een utuu ooleen bulin gara gadaama Qorontos deemee halkan 40 fi guyyaa 40 tsoome. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoomsa 1 haga 12. Iccitiin kun egaa maaliin nutillee akka sarraa barannee jabaannee tsoomnuuf jechaadha. Narraa baradhaa jedheera waan ta'eef. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoomsa 28. 12ffaa irratti lakkoomsa 12ffaa irratti egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erguma du'a mo'ee ka'eellee guyyaa 40 fi halkan 40 barattoota isaatti mul'atee barsiisaa tureera. Erguma du'a mo'ee ka'ee booda barattoota isaa gidduutti mul'ate guyyaa 3 gubaa'ee guguddaa 3 geggeesse. Guyyaa guyyaatti immoo isaanitti argamee waa'ee mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalan barumsa ittiin mootummaa Waaqayyoo dhaalan sirna galatoo sirna qurbaanaa kan biraa hedduu isaan barsiisaa ture jedha. Hojii Ergamootaa boqonnaa 1 lakkoomsa 3 irra. Inni kan biraan 13ffaa irratti kan ilaaluuf inni dhumaadha. Boofi mataasaa uumama keessaa boofni gaafa dulloomu halkan 40 fi guyyaa 40 nyaatarraa of ittisee ciisa. Erga sanaa booda nanna isaarra kan jiru solloqqeen nanna isaarraadhaa ni ka'a. Gaafa sana muka gidduu gaafa dhaqee darbu solloqqeen sun irraa ka'ee yookaan irraa badeetu haaraa ta'a. Egaa kunoo uumamumti lafarraayyuu bifa kanaatiin deebi'ee haaraa erga ta'e nutis illee jireenyi keenya karaa nyaataadhaa xuraa'e karaa nyaataadhaa salphanne duune sun kadhannee Waaqayyoon yoo tsoomnee kadhannee yoo jenne jireenya haaraa laphee haaraa argachuu dandeenya waan ta'eef guyyaan 40 fi halkan 40 kun ka'amte. Egaa iccitii kanatu jira waan ta'eef gooftaan keenya immoo barsiisa raajotaa kana jabeessuudhaaf cimsuudhaaf dhufe waan ta'eef kanaaf guyyaa 40 fi halkan 40 tsoome. Ammatu hir'iseera ta'e yookaan immoo caalchiseera ta'e ati barsiisa raajotaadhaa diiguu dhufte jedhanitti mormu turanka. Amma garuu kanumti raajota kaasee barsiisaa jedhee seeratti kenne isuma waan ta'eef isuma akka ta'e sana mirkaneessuudhaaf jecha kana godhe jechaadha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa har'a immoo gooftaan guyyaa 40 tsoome sin immoo maaliif guyyaa 55 tsoomtu kan jedhuuf immoo abbootiin keenya kanas seera
irratti waan barreessan wanti kaa'ametu jira. Innis maal ennaa jettan guyyaa 55 jennu kana keessatti sanbata guddaa 8 fi sanbata duraa 7tu jira. Sanbata lamaan kana immoo akka hin tsoomamne abbootiin seeraan kaa'aniiru. Yeroon jedhu ganama kaa'amee namni akka buna dhugu yookaan akka shayii dhugu waan qibaatii hin qabne waan dibata adda addaa hin qabne waan foon hin taane waan baaduu hin taane akka nyaatu kaa'amee jira. Sanbata waan ta'eef sanbata gooftaa waan jedhamaniif. Kanaafuu isaan kun 15 gaafa keessaa irratan 40 ta'u jechaadha. Kanaafuu kan nuti tsoomnu dafinoodhaan hanga jimaataatti haga sa'aatii 6-9 geenye kan tsoomnu guyyaa 40 jechaadha. Kanaafuu 40 tsoomaa jirra. Sanbata lamaan sanatu keessaa gaafa irratu akkasiidha. Kanaaf abboota akkasittiin kaa'an. Tokkos tsooma hiriqaal jedhameeti beekama. Isa kana immoo guyyaa boriitti fufna. Egaa isa amma akkaataa kanaan tsoomaa jirru kana jabaannee tsoomnee xummurree akka ittiin eebba argannu akka ittiin fayyina argannuuf iyyamaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kutaa sadaffaasaa keessatti tsoomiin maaliif fayyada? Tsoomuudhaan dhalli namaa maal argachuu danda'a? Faayidaan tsoomii maal kan jedhu immoo kutaa sadaffaasaa keessatti yoo Waaqayyo jedhe guyyaa borii waliin barannaa. Nama guyyaa borii nu haa taasisu, sadhageenya lapheetti nuuf haa qabsiisu, ija bareedaa 30 60 dhibba akka dhaqannuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam, eegumsaan ergamoota qulqulloota Waaqayyoo, waadaan toloota wareegamtoota arjummaan uumaa keenya Sillaaseen wajjin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.